duub gaggeeffamuuf karoorfama. Aalam jiruun ulaagaa idil addunyaa bilis qabeessaa fi iftoomin qabu ta'uu qabaa jedhu guutuuf saraarsi irriin jiruu jedhan. Seneterooti Ameerikaa 5 kan jedhanii xaalayaa erga madda mootummaan Ameerikaa dhiyeen kan gaanfa Afrikaa ramate ambasaaddar Jeffrey Feltmaniif erganiin. Dhiyeen kan mootummaan Ameerikaa rakkoo nageenya siyaasaa fi namooma gaanfa Afrikaa keessatti yeroo akka mul'ataa jiru furuuf jecha bifa armaan dur hin beekamneen erga madda muudee jira. Jeffrey Feltman gaanfa Afrikaatti erga madda Ameerikaa ta'uun muudaman. Yeroo hojii isaanii yayyabuuf qophii jiranitti halees seneterooti Ameerikaa dhimmoota Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannoo barbaadan irratti hojjechuu qabu jedhan eeruun xaalayaa barreessanii jiru. Xaalayichi irratti filannoo Itoophiyaan geggeessuuf yaasa guuruu jirtu. Aalamni jiruun ulaagaalee filannoo idil addunyaa qabees walab ta'ee fi if ta'e hin guutuu jedhan seneterooti Ameerikaatun. Kanaaf ammoo akka sababa kan kaasan hooggantooti siyaasatii fi deeggartooti isaanii hedduummanidhaa jiraachuu fi paartileen siyaasaa tokko filannicha keessa bahuu isaanii ibsuudha. Namoota siyaasaa hidha jiran garii mirga seeraan murtii argachuu dhabanii kaan ammoo dararamaa jiru jedha xaalayichi. Adoo haaromsi barbaachisin guutaminiin duratti yoo filannoon kan gaggeeffamu taate wal dhabdeen saboota jidduu jiruu fi rakkoon siyaasaa biyyattii keessatti daran hammaachuu akka danda'u sodaa qaban ibsuu barreessan. Seneterooti Ameerikaa kun erga madda gaanfa Afrikaa kan ta'an Jeffrey Feltman araaraaf nageen buusuuf akka hojjetan dhaaman. Rakkoolee kanneen furuufillee mariin biyyaalessaa sabaa fi paartilee siyaasaa hundammate akka gaggeeffamuuf muummichi ministeera Itoophiyaa dabalatee gaggeessitoota biyyattii irratti dhiibba tolchuun akka hojjechuu qaban dhaaman. Armaan dura hawaasni idil addunyaa wal dhabdee naannoo Tigraay qofa irratti xiyyeeffachuun ibsa akka baasaa kan turan yooyyuu taatu. Xaalayaa ammaa kun ammoo rakkoolee nageenya naannoo Oromiyaa, Benishaangulii fi Amaar keessatti mul'atu irrattillee xiyyeeffachuun akka hojjechuun barbaachisu dhaamee jira. Itoophiyaa bakkoota akka dabalatee aleellaan raawwatamu naannoo Oromiyaa keessatti raawwachuun godina Shawaa Kaabaa fi godina Baddaa Oromoo keessatti raawwatanilleen lubbuun namoota 400 ol dabruu isaa xaalayichi ni ibsa. Rakkoolee kan hundaaf tarkaanfii dippiloomaasii akka fudhatan seneterooti kun dhaaman. Daa'imtu mal fakkaattuun seneterooti Ameerikaa gar Suudaanitti maluun dhimdaanga Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti rakkoo mudatirratti mari'achuuf gar Suudaanitti akka maluuf qophaa'an beekama. Seneterooti Ameerikaa lamaan Christopher Coons fi Chris Van Hollen dhimdaanga biyyoota lamaanii irratti wiixata dhufu mari'achuuf gar Suudaanitti maluuf akka ta'e Suudaan Tiriibuun gabaase. Seneterooti kun aangawoota Suudaan keessa kanneen akka muummichi ministeera Suudaan, ministeera haqaa Suudaanii fi ministeera bisaan jallisii fi enerjii Suudaan waliin akka mari'atanillee ibsa. Daawwannaan seneteroota kana guyyoota 3 kan turu yooyyuu taatu. Garba Suudaanitti maluun baqattoota Itoophiyaa naannoo bulchiinsa Gadirii fi moona baqattoota umra Quba ni daawwat jedhamee eegama. Senetarri Van Hollen dhimmi Itoophiyaa keessatti taamaa jiru irratti dhiyeen kan hordofaa jiran yommuu ta'u lol naannoo Tigraayitti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf dhiibba gochaa jiraachuun isaanillee ni beekama. Kan maleellee qarqaarsi namooma naannicha keessa dafee akka dhaqqabuuf qaamotii wal waraanaa jiran lola akka dhaabanii fi loltooti Eertiraa naannoo Tigraay keessa akka gadhiisanii deeman yaamicha dhiyeessanii jiru. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antooni Blinken lolli naannoo Tigraayitti adeemsifamee wal qabatee duguggan sanyii raawwatamuu fi yakki waraana adeemsifamuu isaa gabaasuun isaanii ni yaadatama. Filannoo dhufaa jiru kanaan dudduuba walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessatti akka malee dabaluu danda'a jechuun Ingiliiz sodaa qabdi dhagaa. Maddi oduu biyyattii Channel 4 jedhama akka gabaasetti Ingiliiz lol Tigraay keessaaf yeroon falitti soqu dadhabuun duul dubbichi qabbaneessuuf nan hoogganaa jettu fudhatam dhabsiisan. Horeen dhaabbata caffee Ingiliiz jimaat kaleessa biyyi isaanii goolam Tigraay keessa hojii dippiloomaasiif qarqaarsa misooma qindeessuun falitti kennuu akka hin dandeenye beeksise. Sadaasa 4 barhum lamaaf 20 lolli Tigraay keessatti eegale agammaa deemaa jira. Xiyyeeffannaan hawaasa addunyaa guddaan dhimma Tigraay keessa irratti ta'ullee gurraa farda dabalatee bakkoota akka akkaatti keessa goolamni jir jedhe maddi oduu kana naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Benishaangul, Affaariif Soomalee jidduu akkasumallee naannoo sabaaf sablammootaa fi uummatoota kibba keessatti illee bakkoota akka akkaatti walitti bu'iinsi akka jiruu fi lubbuun nama dabraa jiraachuu yeroo yeroon gabaafamaa jira.
Ijiptiif Suudaan golman maree nageen mootummoota gamtoomanii keessatti qarqaarsa Keeniyaa gaafachaa jiru. Yeroo ammaa kana Keeniyaan Afrikaa bakka buutee miseensa golman maree nageen addunyaatti waliigalamuu kan dadhabame dubbiin haaromsa guddichi Itoophiyaa akka gol kana deemuuf Ijiptiif Suudaan dhiibaa jiru. Golicha keessatti akka gar isaanii gortuuf biyyooti lamaan Keeniyaa sossobachaa jiru jedhe Al-Monitor. Bara 2019 Keeniyaan miseensman maree mootummoota gamtoomanii akka taate filatamtuuf hara miseensa jaalaa ishii Moonika Juma deeggars Ijipt gaafachuun isii ni yaadatama. Biyyooti sadanii lag mormor irratti deddeebi'anii wal arganillee waan murteessaa jedhamirratti waliigaluu hin dandeenye. Jaarsummaan gamtaa Afrikaalleen bu'aa qabu hin buufne jedhama. Qarqaarsi biyyoota Afrikaa argachuuf Ijipt ministeera jaalaa ishii Saamii Shukrii jihan keessa Keeniyaa dabalatee gar biyyoota akkaatti ergite duub gaggeeffamuuf karoorfama. Aalam jiruun ulaagaa idil addunyaa bilis akka qabeessaa fi iftoomin qabu ta'uu qabaa jedhu guutuuf sararsi irri hin jiruu jedhan. Senatorooti Ameerikaa 5 kan jedhanii xaalayaa erga madda mootummaan Ameerikaa dhiyeen kan gaanfa Afrikaa ramate ambasaaddar Jeffrey Feltmaniif erganiin. Dhiyeen kan mootummaan Ameerikaa rakkoo nageenya siyaasaa fi namooma gaanfa Afrikaa keessatti yeroo akka mul'ataa jiru furuuf jecha bifa armaan dur hin beekamneen erga madda muudee jira. Jeffrey Feltman gaanfa Afrikaatti erga madda Ameerikaa ta'uun muudaman. Yeroo hojii isaanii yayyabuuf qophii jiranitti halees senatorooti Ameerikaa dhimmoota Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannoo barbaadan irratti hojjechuu qabu jedhan eeruun xaalayaa barreessanii jiru. Xaalayichi irratti filannoo Itoophiyaan geggeessuuf yaasa guuruu jirtu. Aalam jiruun ulaagaalee filannoo idil addunyaa akka qabees walab ta'ee fi if ta'e hin guutuu jedhan senatorooti Ameerikaatun. Kanaaf ammoo akka sababa kan kaasan hooggantooti siyaasatii fi deeggartooti isaanii hedduun manidhaa jiraachuu fi paartileen siyaasaa tokko filannicha keessa bahuu isaanii ibsuudha. Namooti siyaasaa hidha jiran garii mirga seeraan murtii argachuu dhabanii haan ammoo dararamaa jiru jedha xaalayichi. Adoo haaromsi barbaachisin guutaminiin duratti yoo filannoon kan gaggeeffamu taate wal dhabdeen saboota jidduu jiruu fi rakkoon siyaasaa biyyattii keessatti daran hammaachuu akka danda'u sodaa qaban ibsuu barreessan. Senatorooti Ameerikaa kun erga madda gaanfa Afrikaa kan ta'an Jeffrey Feltman araaraaf nageen buusuuf akka hojjetan dhaaman. Rakkoolee kanneen furuufillee mariin biyyaalessaa sabaa fi paartilee siyaasaa hundammate akka gaggeeffamuuf muummichi ministeera Itoophiyaa dabalatee gaggeessitoota biyyattii irratti dhiibba tolchuun akka hojjechuu qaban dhaaman. Armaan dura hawaasi idil addunyaa wal dhabde naannoo Tigraay qofa irratti xiyyeeffachuun ibsa akka baasaa kan turan yooyyuu taatu. Xaalayaa ammaa kun ammoo rakkoolee nageenya naannoo Oromiyaa, Benishaangulii fi Amaar keessatti mul'atu irratti illee xiyyeeffachuun akka hojjechuun barbaachisu dhaamee jira. Itoophiyaa bakkoota akka dabalatee aleellaan raawwatamu naannoo Oromiyaa keessatti raawwachuun godin Shawaa Kaabaa fi godin Sabaddaa Oromoo keessatti raawwatanilleen lubbuun namoota 400 ol dabruu isaa xaalayichi ni ibsa. Rakkoolee kan hundaaf tarkaanfii dippiloomaasii akka fudhatan senatorooti kun dhaaman. Daa'imtu mal fakkaattuun senatorooti Ameerikaa gar Suudaanitti maluun dhimdaanga Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti rakkoo mudatirratti mari'achuuf gar Suudaanitti akka maluuf qophaa'an beekama. Senatorooti Ameerikaa lamaan Christopher Coons fi Chris Van Hollen dhimdaanga biyyoota lamaanii irratti wiixata dhufu mari'achuuf gar Suudaanitti maluuf akka ta'e Suudaan Tiriibuun gabaase. Senatorooti kun aangawoota Suudaan keessa kanneen akka muummichi ministeera Suudaan, ministeera haqaa Suudaanii fi ministeera bisaan jallisii fi enerjii Suudaan waliin akka mari'atanillee ibsa. Daawwannaan senatoroota kana guyyoota 3 kan ture yooyyuu taatu. Garba Suudaanitti maluun baqattoota Itoophiyaa naannoo bulchiinsa Gadirii fi moona baqattoota umra Quba ni daawwat jedhamee eegama. Senatarri Van Hollen dhimmi Itoophiyaa keessatti taamaa jiru irratti dhiyeen kan hordofaa jiran yommuu ta'u lol naannoo Tigraayitti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf dhiibba gochaa jiraachuun isaanillee ni beekama. Kan maleellee qarqaarsi namooma naannicha keessa dafee akka dhaqqabuuf qaamotii wal waraanaa jiran lola akka dhaabanii fi loltooti Eertiraa naannoo Tigraay keessa akka gadhiisanii deeman yaamicha dhiyeessanii jiru. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antooni Blinken lolli naannoo Tigraayitti adeemsifamee wal qabatee duguggan sanyii raawwatamuu fi yakki waraana adeemsifamuu isaa gabaasuun isaanii ni yaadatama.
filannoo dhufaa jiru kanaan dudduub walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessatti akka malee dabaluu danda'a jechuun Ingiliiz sodaa qabdi dhagaa. Maddi oduu biyyattii Channel 4 jedhama akka gabaasetti Ingiliiz lol Tigraay keessaaf yeroon falitti soqu dadhabuun duul dubbichi qabbaneessuuf nan hoogganaa jettu fudhatam dhabsiisan. Horeen dhaabbata caffee Ingiliiz jimaat kaleessa biyyi isaanii goolam Tigraay keessa hojii dippiloomaasiif qarqaarsi misooma qindeessuun falitti kennuu harki hin dandeenye beeksise. Sadaasa afur barhum lamaaf diddama lolli Tigraay keessatti eegale agammaa deemaa jira. Xiyyeeffannaan hawaasa addunyaa guddaan dhimma Tigraay keessa irratti ta'ullee gurraa farda dabalatee bakkoota akka akkaatti keessa goolamni jir jedhe maddi oduu kana naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Benishaangul, Affaariif Soomalee jidduu akkasumallee naannoo sabaaf sablammootaa fi uummatoota kibba keessatti illee bakkoota akka akkaatti walitti bu'iinsi akka jiruu fi lubbuun nama dabraa jiraachuu yeroo yeroon gabaafamaa jira. Ijiptiif Suudaan golman maree nageen mootummoota gamtoomanii keessatti qarqaarsa Keeniyaa gaafachaa jiru. Yeroo ammaa kana Keeniyaan Afrikaa bakka buutee miseensi golman maree nageen addunyaatti waliigalamu kan dadhabame dubbiin haaromsa guddichi Itoophiyaa akka gol kana deemuuf Ijiptiif Suudaan dhiibaa jiru. Golichi keessatti akka gar isaanii gortuuf biyyooti lamaan Keeniyaa sossobachaa jiru jedhe Almonitari. Barhum lamaaf 19 Keeniyaan miseensman maree mootummoota gamtoomanii akka taate filatamtuuf karaa miseensa jaalashii Moonika Juma deeggarsa Ijipt gaafachuun isii ni yaadatama. Biyyooti sadanii lag mormor irratti deddeebi'anii wal arganillee waan murteessaa jedhamirratti waliigaluu hin dandeenye. Jaarsummaan gamtaa Afrikaalleen bu'aa qabu hin buufne jedhama. Qarqaarsi biyyoota Afrikaa argachuuf Ijipt ministeera jaalashii Saami Shukrii jihan keessa Keeniyaa dabalatee gar biyyoota akka akkaatti ergitee jirti. Egaan daawwattoota fi dhaggeeffattoota televezyiinii